durarratti baatiin tuni baatiin shacbaanaa baatiin gartee jalbultii baatii ramadaanaa dura jirtu tuni ergaan rabbi alayhi salaatu wassalaam Aishaa radiyallahu anha ergamaa rabbi irraa alayhi salaatu wassalaam gabaaftee ni jetti duba كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر إرجع ربي عليه الصلاة والسلام قافلوا بونجران سن نسوم منس صوم منا قرتي سنة دا خقرتي باتي رمضان هنتهن صوم منو تران إرجع ربي عليه الصلاة والسلام حتى نقول لا يفطر إرجع ربي قرتي وباتي ترى إن فتران أكسم هنجاب سن صوم منا قوتو صوم منو ديما هنكنو تجني يا نوتي ergaan rabbii walitti dhaabee soommanaa jetti duba akkasuma immoo wayafturu hattaa naquulu laa yasuumu ergaan rabbii jidduu bahee gartee hafuura fudhata hanqa nuti gartee baatii tana keessa ergaan rabbii alayhi salaatu wassalaam waa soommanuu hin deemanii hanqa jennee nuti yaannutti ergaan rabbii alayhi salaatu wassalaam soommanuu ture yeroo lakkisus ni lakkisaa jetti duba famaa ra'aytu rasuula allaahi sala allaahu alayhi wasallam haatahum moo jiruutana keeysatti ergamaa rabbii waliin hanqan jiraadhetti ergaa rabbii hin agarre istakmala siyaama shahran illaa ramadaana ergaan rabbii kagartee baatii takka guyya 30 guutuu walit dhaabee gartee kasoommane hin agarre yoonii fi baatii ramadaanaa taate malee ergaan rabbii guyyaa 30 baatii takka guutuu walit dhaabee kasoommanu hin agarre yoo baatii ramadaanaa taate malee jetti duba ummaan teenya Aishaa radiyallahu anha وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان أكسم مو خغرتي ولد لابي صومن وقيا صدمنو خنم رمضان تهجرو إرجار ربي عليه الصلاة والسلام هن أجر خأك باتي رمضان باتي شعبانا تأما خيس جروتنا هنك أجرتي شعبان خيس هدو صومنو باتي برا خيس خيدو صومنو تهو إساهن أجر جتدو بمان تنعاشا رضي الله عنها متفق عليه حديث خنا سيحة بخاري في مسلم تقباسي دبا إرجان ربي عليه الصلاة والسلام باتي تنا خيسة هدو صومنو تريدوا هنك إرجام ربي باتي تنا قوت موهن قون نجتشو نتشكلوتي قوية صدمنو صومن موهن صومن جتشو هنك شكلوتي إرجام ربي ولد أبي صومنو تريد جتدوا أمان تاني عشان رضي الله عنها akkasuma immoo ummaan teenya Aishaan hadiisa biraa keessatti agartee imaamu albaanii sahiha godhan keessatti maal nun jetti kaana ahabbu shuhuuri ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ergaa rabbi alayhi salaatu wassalaam biratti ni tahe soommanni gartee baatiin jaalatamaan ergamaa rabbii biratti soommanuu keessatti kan jaalatu ergamaan rabbii an yasuumahu fi shacbaana keessa gartee soommanuudha akkaan jaalataa baatiilee biraa keessa agartee sunnaa soommana sunnaadhaa heddummeeffatu ergamaan rabbii isa biratti jaalatamaa tahee jira baatiin shacbaanaa kuni thumma yasiluhu biramadaana eegana ammoo ramadaana walitti hidha ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam jetti duba ergamaan rabbii baatii lama guutuu walitti hidhee kan soommanu waa hin taane yoo shacbaanaa fi ramadaana taate malee shacbaana kana hanqa nuti guutuu soommane jennutti ergamaan rabbii walitti hidhee soommanaa jetti duba وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة إرجما ربي راقبا افتمال جتي دبا إرجما ربي هن أجري يصوم شهرين متتابعين خجرتي باتي لما ولدت الآبي صومنو تهو إساهن أجري إلا شعبان ورمضان يوني في شعبان في رمضان تاتي ملي إرجار ربي باتي لما ولدت هدي وصومنو هن تري جتي دبا أقسم مو أسامة بن زيد راقبا فمي إرقام ربي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله جندبا أسامة المزيدي إرقا ربي قافتي لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من الشعبان يا إرقا ربي أكا قرتي باتي شعبان خيس صوم من تهدو قرتي واسين أقر ألين كوني باتي براهن در تنهدو صوم من تا مالي في جنان إرقا ربي عليه الصلاة والسلام سبب قرتي إني صومنوف لفخاين دوبا خندراتي مال جئين ذاك شهر يغفل عنه الناس إني خوني باتي نمني قرتي دقتو باتي خيستي نمني هدون هو أوف الرانفتوجي مال دقتا مال خيستي الرانفتن جنان
باتين شعبانا درا والنجر باتي رجباتي رجب مو إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم رب قافتك في سمي ومساني قرتي جئوتا أفر خيست خبجي في لرب سبحانه وتعالى أفن برا سن كيسا توكو باتي أمان تنت أمري خيساباني باتي رجبات دبر سيني سني دوبا قرتي باتي خبجاك أبدو أفران كيسا جرتي رجبني akkasuma immoo baatiin ramadaanaa caalmeynii isii beekamaadha jechuudha jidduu tanatti gartee namni irraanfataa ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam isa dura gartee ashhurul hurum warra gartee afran rabbiin kabajeetu dura jira rajab kan ta'e durammoo baatii ramadaanaa baatii rabbiin subhaanahu wa ta'ala ibiddarraa gartee gabrootan hedduu tokko bilisoomsuutu dura dhufe tanaaf usaamaa ibn zayd ergamaa rabbi maal jechuun deebiseef wannin hedduu keessa soommanuuf inni kun baatii gartee namni hedduun keessa of dagatu jaantu asirra dhaabbatanii ulamaa maal jaantu namni tokko yeroo namni gartee of dagatu keessatti yoonii fi ibaadaa kan godhu taate yeroo namni of hin daganne keessatti ibaadaa dalagurra tagartee namni hoggani fi dagamu ibaadaa inni dalaguutu guddootu fakkeenyaaf namni gartee leeyilii ka'ee raka'aa lama salaatuu fi akkasuma immoo namni guyyaa keessa raka'aa lama salaatu tokko miti maaliif jennaan leeyilii namni hundinuu rafaa jira inni gartee salaata kanaaf bakka namni hundinuu gartee irraa shaakalame keessa waan salaatiif jira akkasuma immoo namni gartee magaalaa keessatti suuqa keessatti rabbi isaa subhaanahu wa ta'ala yaadatee dhikrii godhe akka asara keessatti dhufe namni dhikrii tana je'e jaaduba ergaan rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiis tokko nu barsiisanii rabbiin hasanaata miliyoona tokko katabee fi dilii miliyoona tokko irraa dhiqee sadarkaa miliyoona tokko argataa jaaduba maalii fi jennaan magaalaan bootaa gartee shayxaanni ilmaan isaa keessatti dhalu bakka gartee ilmi namaa keessatti shaakalamu jiruu duniyaa malee gartee namni rabbii yaadatuu fi tana keessa hin jiru tanaaf namni hedduun gaafa magaalaa seenee salaata jamcii godha takkaa'uu gartee salaatuma sanuunii irraanfata jechuudha namni yeroonii fi namni dagamu keessatti عبادان دليدو أتي ربي برتي صدرك بدو قبدي يجوكان دراتي ذاك شهر يغفل عنه الناس إني بر باتي نمني هدون كيستي أفدغت وانته فين إرغان ربي هدو صومنا جادبا أكسم مو سببني لما وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن ترفع عملي وأنا صائم سبحان الله باتي تنا خيسة شعبان كان خيسة دلقا قبروتنيتو قم ربي سبحانه وتعالى فايلي أمتها شوفامي قرتي قلمين ربي برسين تدو أكا حديثة خيسة برتي قلمين توني قلمين قبريتشا ديلي سهاتاتو تولتو سهاتاتو أكاتا قرتي مرحلة أداتين ربي برتي سبحانه وتعالى قلمي فهمتي خندراتي أكا قرتي إرقان ربي نوهمي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار قل من درا قرتي ورقا نماتي في ورقا القلا ملائكة قلقلاتي في ملائكة قياتي ربي برتي سبحانه وتعالى قل مفما ديم إسن الرتي والتريفتني إسن الرتي والجيجيرني ملائكة قيا قرتي سبي بوتي سوجو أولتي أسري سبرا ديمتي وري هلكن سبرا بلمو أسري تنر أفايجو tokko karaan gartee galmeen itti rabbii bira subhaanahu wa ta'ala ol baatuun tokko kana karaan galmeen lammaffaan gartee itti ol baatu galmee torbaaniiti kaduraan kun galmee guyyaati galmee torbaanii ergaan rabbi alayhi salaatu wassalaam gartee isniinaa fi khamisa maaliif soommantan yaa ergamaa rabbii jennaan inni kun gartee keessattuu khamisni halkan gartee dalagaan torbaanii keessatti ol fuudhamtu tanaafin aniin kun anaa soommana qabu dalagaan tiita torbaanii rabbii biraa akka ol baatu barbaadaa jira kalamaffaa kana qasadaffaadhaa galmeen gartee ta'amataa wazifiin ati gartee amata kana guutuu dogongoraa baate subhaanallah wanni ati amata kana guutuu mucucaa tahuu beekaan tahuu wanni ati gartee dalagaa dogongoraan tahuu gartee beekaan tahuu wanni ati nama hamattee fi nama miitee fi zallan amata kana guutuu yoonii fi gartee osoonii fi hin tawbatin osoo dilii sanirraa hin deebi'in baatiin tuni si dabartee ramadaanni dhufe
safhaa haarawaatu jalqabamaa jechuudha. Kanaaf baatiin tuni baatii amata gartee dalagaan gabruuttanii keessattuu ol baatu. فأحب أن مونين جالد جارجما ربي عليه الصلاة والسلام حالان أني صومنا أفالي كبون أكد لغانتي أولباتون جالد لا تنافي صومنا جدوبا وعلم إرجما ربي سبب قرقودو جبدو دبتي دو تباتي تنخيسة صومني هدو ميسوف تدراتي إلما نما هدو تو خيستو فدقتا لا لمين ما خين نما بيجر الرا إلا نما قرتي بيا على جروت باتي رمضانا وان رفا جرتوف maaliin nyaadhaa keessatti gartee shorbaa hin dalagadhu shorbaa fiddagu gartee akkasuma immoo waan dhuguu fi waan nyaatu qopheeffachuu malee hatta gartee biyyootii garee keessattuu bakka biyya teenyaa diree dhawaa tanafa ilaa gartee mana kanaa hurgufu mana guutuu waan amata kana guutuu hin hurgufan qalamni amata manaatis khajijjiiramu baatuma tana keessa jechuudha maaliif ramadaana dhufaa jira وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل عنه الناس سوني برباتي لمني هدون كيست أفدقتو جدوبا وفرد أبني ماتي تنيرد أبني لبو تنيرد أبني حالان دوب بلينكي هايا تنافو مالتو نرأي قمرت لمني توقو باتين شعبان جيزي تاك جتي ايقلتي مالتو رأي قم والنس رأي قمو يا أبليتيتي خيستو أتي خيستو أبليتيتي namni na dhaggeeffachuu jiru nama 30 mee sheer walii godha obboleeyyanki nama sheer godhe as jalatti ni arka waan ta'eef rabbiin khayriin si haa barbaadu obboleeyyankiitiif sheer godhe eeyyuwaa zamzam galatoon isii qofaa godhe hin qaamu khayriin si haa barbaadu obboleettiti maaliif hin goone obboleeyyankiitiif sheer khayrii namoo kam bakka walleetuu gaa taab naa godhaadhuma jiru namni شير قولوا بلين كيتف جزاك الله خيرا لذيذ جزاك الله خيرا حبيبي بيلو قال توما هايا ايوه جزاكم الله خيرا بلينك هايه توني باتي تنخيسا عالمي يسي دبني دوبا باتي تنخيسا مالتو انا في اترايقم خيستو بليتيتي يووني سرا ايغمو اتفان خيستو صومنا قدا غرتي سر جرو خفالي صومنا قدا خغرتي سبب ايغل غوتين هاته سبب دهينساتين هاته سبب ركوباتين هاته وبليتيتي اتي صبلي سخيدوا نمنك ادان الرجرتو تامت دبر رمضان دبر خنا الرجرو حرام يوغو يا صدوم خغرتي نياتي جراتيتي وبليتيتي سبب فدينا هاتو سبب أداتي يوني في قيان صدوم سر جراتي أرى قيان تقرى الرفل رمضان في قيان دي دمي سقل تهاف قيان دي دمي سقلن كوني أتيف يو فياخن قباتو تاتي حرامي سرتي نياتي حرامي صومنو قبدايتو ليش أتيتو إلى أما ترسيس الرقو هنقبو عائشة رضي الله عنها مال جتي كان يكون علي صوم من رمضان رمضان دبرير صومنا نرجراتا ولا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان سبب إرجما ربي نتي هاجمو فريلو بوتي في جتشا سبب قرتي إرجما ربي خدمو تي جتشا أكسم مو تلقالو بوتياتي جتشا شعبان ملي أمتا قوتو خفلو هندن دهو تريد تدبا أينو أمان تنيا عائشة رضي الله عنها رقو هنقابو ترسيسو ننك أما إمو يوغو يانكو لشان سرجراتي شعبان الرا يوغو يانكو لشان دبري guyyaa 15 san walitti dhaabdee soomanuun dirqama keetu baleetiti yoo fayyaa kan qabaatu taate maaliif haadha dayn kuni liqiidha wa haqqullaahi an yuqdaa haqni rabbii immoo ilmi namaatu haqni isaa deebisuun haqa qaba duba haqa hundarra gartee deebisuu keessatti namni haqa qabu rabbiidha jaa ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam tanaaf soomana sirra jiru kafali soomana sirra jiru obboleettiiti ofirraa baasi obboleessa qiyyaatileen ofirraa baasi namni gartee amata 2 dura amata 3 dura soomana gartee walirra tuultee qabdu haalli gartee itti kafaltu dubbannee jira khaduraati litoobatta gama rabbi subhanahu wa ta'ala waan walirra gugurteef waan soomana waliin eeydeef litoobatta kan dura khalamaffaadha guyyootii san yoo guyyaa 40 tees yoo guyyaa 60 tees lakkooytee kafaluutu sirratti jira wanti kun hanqaati kafaltutti waa gartee sin dhiisu
suma jala deemaa jechuun obboleessa kiyya obboleettiti. Haaya baatii tana keessa kan duraati soomman ofirraa namni qadaa qabu kafaluutu irra jira. Namni qadaa hin qabnellee baatii tana keessa soommanee gama rabbi subhaanahu wa ta'ala dhiyaachuudha qaba. namni rabbi isaa laaffise gama rabbi subhaanahu wa ta'ala dhiyaachuu li'annahu ذاك شهر ترفع فيه الأعمال توني باتي غرتي دلغان كيسو الفودمتو odoo rabbiin si mijjeesini amata guutuu gartee nama haal maalaa yaa'anii dhaan dabarsitahu rabbiin gartee bakka sirraa hin fakkaanne dhaabbachaa yoo dabarsitu taatillee hottu amma hiree qabda innama al'amaalu bilkhawaatiib dalagaan gartee booddeedhaan laalamti jeergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam amata kana keessatti hisaabni gartee galmee keetii wali guurame osoo hin cufamin osoo rabbii biroo olii hin bahin dilii ati baatii tana keessa dogongorte hottu yeroo qabdaa arra irraa toobadhutu ba'a gama rabbi subhaanahu wa ta'ala irraa deebi akkasuma immoo yoo duraan ka khayrii irra dabarsu taate yeroon gartee yeroo khayrii jabaattu keessa jirta gama khayrii jabaachutu nurra jira jechuudha. Haaya kasadaffaadhaa wanni nurra jiru wanni beekuu qabnu namni gartee walitti aara qabu namni gartee waliin oodee jiru amata guutuu sababa adda addaati ergaa rabbi alayhi salaatu wassalaam tokkoon keessan odoo waan fadhee waliin walloleehuu bultii sadi malee waliin oodinaa jeergamaan rabbi bultii sadi malee waliin hin oodinaa maaliif jennaan akka reefu dubbanne sanitti dalagaan gabroottanii akkaataa ittiin ol baatu qabdi ta guyyaallee gartee yoonii fi sii dabarte ta soommanaa sirra qabdi jechuudha guyyaa sadi eega ooddeen afuraffaa daballaan torbaan san dalagaan kee olin boo jechuudha maaliif jennaan حديث خنا نوبيانسا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يطلع وربي انقرتي قد بؤين سيساملو قبروتا إشارة ملتي في ليلة النصف من شعبان قرتي والكتا هل كان قد شنفا باتي شعبانا ربي قبروتا إشارة ملتا أكنيتون قد بؤين سيساملو فيغفر لجميع خلقه نما هنده اوما إسا هنده فني أرار نما ربي إساتي أمني شهادة أفاني قبو هنده ربي الرحمة ميسات أكرمت أرار إلا لمشرك نما مشرك عملي نما إسلام ما خيسه هنجر ومشاح أي الذي بين أخيه شحناء أو بغضاء جيجو إسا في أبليس ساجد جبين سجر wallolli jiru obboleessa keetiif qomatana keessa agartee jibbiinsa qabdu isa wajji waliin ooddee waliin aartee walloltee jirtu yoo gartee akkaantee akka maletti ta'ellee gartee ilaa ammaatu waliin oolle afuunaa lillaa waliin jechuun gaariidha yoo gartee ati as keessaa osoo gartee namaaf jibbaa qabdu guyyaan jabaan halkan 15 shacbaanaa kun akkasiin dabarre rabbiidhaatu subhaanahu wa ta'ala رحمة إساء قرتي نوف هراية باتي تنخيس والقطع باتي هلكن كل شنفا شعبانا تنايشو تناف لمن قرتي أتي في أبلي سخي جدو جبينسا نوم فريفو جبينسا قلبي خيستين بادتين إيفا مقود يو حقا خيته اللي إيفا مقود إيف يو قرتي حقا أتمو نمميتي تاتي نمسان لكي إيفا مغافردو إسي اللمو متكارسي ميدان تكاني ميتي yoo miite dhiifama nama san gaafadhu yoo immoo gartee kan namni si miidhate illee nama san dhiifama godhitu akka obboleessi kee araarama rabbii subhaanahu wa ta'ala arkatuuf obboleeyyan kee asumaanuu gartee obboleeyyan kee wanni isin dhaamuu barbaadu baatii tana keessa guyyaa gartee namni isaa laaffise jalqabarraa kaasee ilaa 15tti namni arraan tana soomman an dabarsita ilaa 15 qofa soommanuu dandeessan namni immoo gartee jalqabarraa hin kaasin jalqabarraa huu gartee oofaa hin jiraatin yoonii fi 15 boodallee gartee soommane rakkoo hin qabu immoo namni gartee osoo qadaan irra hin jiraanne taxawwa'an sunnaadhaaf jecha walit dhaabee dura kana 15 soommane san booda gartee dhiisuudha qaba maaliif jennaan hikmaan itti barbaadamu soommana saniif namni kuni qophaa'uu qaba ramadaanaafis جدو سنغرتي كويا قرشانن بنا قدو قبا هذا هنكنمان اسين يادچيسو بربادي يون قنامي ساقا ربي خير راهي يون دوانغوري لبوتي جاب شيطان الراهي جزاكم الله خيرا